Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanala boonsatu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa walitti deebine araa barumsa adda tokkoon qabadee dhufee barumsa baay'ee isin fayyadee yaadu waan inni irraa fayyadamte akka isin barsiisuudhaaf hin dhufe haga dhumaatti na hordoftan kabajaa guddaan isin gaafadha. Barumsachinis maaliif waan irraa fayyadamte takka nujajjabe isaadhaan nufana duraadha. Aga dhuma viidiyoo kana ilaaladha. Like share godhuun dagatinaa isin jaa. Subscribe warreen haaree gama chaanala kiyyaa dhuftan like share subscribe godhuun maatii YouTube chaanala kanaa ta'uun irraanfatinaadha. Maaliif barumsa gaa akkasumas barumsa garagaraa qophii bashannansiisoo waan garaa bohaartii irraa argattu barumsaas irraa argattu jettee yaada. Saniifuu haga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turuu hin dagatinaa isin jaa. Barumsachinis maali jechuun keessaniin oolu barumsachinis waa'ee akkaataa viidiyoo TikTok irraa ittiin buufattanii TikTok irraa ittiin buufattan jechuudha. Water marketii malee maqaa nama sanii malee jechuu hiyyaa. Akkasumas viidiyoo water marketii qabu akkaataa ittiin buufattanii maqaa nama sanii irraa haayitaniiti jechuudha. Viidiyoo namni cuqqaallatee ha buufachuu hin dandeenyes akkaataa ittiin buufattan isin garsiisa. Maqaa nama sanii irraa haayitanii jechuudha. Viidiyoo qulqulluu isaa kan ta'e akkaataa ittiin buufattaniin isin barsiisa. Haga dhuma barumsichaatti nafaana turuu hin irraanfatinaan isinin ja'a. Qophii kana isin akka irraa fayyadamtan abdii guddaan isin irraa qaba jettee yaada. Haga dhuma viidiyoo kanaatti nafaana turaa barumsa adda irraa argattu. Warri barumsichi kiyya isinitti tole koomentii naaf kaa'adha. Akkaan jabaadhee karaa fuulduraatti barnoota garagaraa qabadhee isiniif dhufu jechuudha. Waan garagaraati kan inni isin barsiisu. Saniifuu haga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turuu hin irraanfatinaan isinin ja'a. Anu buleessa keessan boonsaadha. Hanga dhuma qophii kiyyaatti nafaana turuu hin dagatinaadha. Amma kallattumaan karaa barumsaatti waan deemnuuf nafaana turuu hin irraanfatinaan isinin ja'a. Hotta amma karaa pilaastorii keenyaati kan seennu. Pilaastorii keenya seenne kana jechuudha. Video download kajuu kana gartanii isa kana dhooftu jechuudha. Sana booda isa kana hundinuu hedduudha kan guyyaa takka lama dalagee dhiisuu mala waan hin beekamneef isa kana jechuudha. Isa kana buufattu harkaa jirtan jeetii yaada. Isa kana buufattu jechuudha. Mee amma isin agarsiisuun afaan turaadha. Aappiin isa kana aappiin akkuma gartaa harkaa jirtan isa kana jechuudha. As gattuutanii buufattu. Saniifuu mee waliin haa ilaallu nafaana turaadha. Wallumaanuu ilaalla waan ta'e isa kana jechuudha. Isa kana buufachuu isa kana buufattanii maqaan isaatis kan jechuudha. Isa kana buufattanii mee an buufadheetiin jira waliin haa ilaallu. Hono amma seeneetiin jira keessaan gadi bu'a. Okay, argaa jirtanii waan jira argaa jirtanii social media adda addaati kaasira gartanii TikTok jaa mi waan garagaraati gaa Facebook ni jira WhatsApp ni jira like ni jirti inni sirriitti kasii fayyadu like fi keessaafu TikTok akka jaabaate kan fayyadu Instagram irraas waan garagaraa buufachuu dandeessanii isin waan barbaadan hunda kunis jira waan barbaadan jirti jechuudha. Asirra miidiyaan isin barbaadan hunda water marketii warra qabu hunda buufachuudhaaf asirratti argattu. Appiiwwan kana keessa appiin isin fayyadamtan an amma jalqaba karaa ka TikTok isin agarsiisu. TikTok isa kana jechuudha. TikTok isa kana waan ta'eef TikTok isin agarsiisa. Nafaana turaadha. Okay, karaa TikTok deemnaa kottaadha. TikTok seenaa viidiyoo nama fudhanna waan ta'eef bakka kiyya hedduu adda baadhaarra isin naan nufatina nafaana tura. Amma fakkeenyaaf viidiyoo fudhannuutu jira. Hottaadha naannoo kana. Okay, video
kana illee fudhannu. Viidiyoon isaa buufachuu hin ta'u gartanii mucaa kana. Akkuma argaa jirtan viidiyoon isaa buufachuu hin ta'u gartanii isaaniin buufadame. Gartanii buufachuu hin danda'u jechuudha. Okay. Ammaan tanas dhoyitanii linkii kana godhanna jechuudha. Linkii kana koppii godhanna. Okay, linkii koppii godhanneeti jirra. Linkii eega koppii godhanne hottaadha. Okay, bakka reefu sanitti deebina jechuudha. Bakka reefuun kanaa sanitti deebina. Isa seenaa jechuudha. Asirraa kan fudhatanii jalqaba ka TikTok yoo kana fudhachuu qabdu jechuudha. Isarra maaliif nuti TikTok filanne jechuudha. Appiiwwan kana hunda keessaa TikTok fudhanne haga dhumaatti mee nafaana turaadha. Okay, TikTok hajuu kanan seena. Linkii reefuun tanaasan linkii reefu koppii godhanisan fudhachuudhaaf eessa akka tuynu beektu eessa akka tuynu hottaadha. Linkii reefuun kanaasan jechuudha. Ka TikTok keessaa mucaa koppii godhanisan isa kana jechuudha. Bakka kanarratti koppii godhana ifama. Mee nafaana turaadha. Bakka kana dhooftu jechuudha isinii. Mee nafaana turaadha. Anama irraa naqaa. Akkuma dhuftaniini eessa dhoytu? Bakka kana dhoytu jechuudha. Sana booda eessa dhuftanii isa kana gartanii watermarkii akka maqaan namaa sanirraa haqamuuf jechuudha. Bakka kanarratti dhahuu qabdu. Okay, amma haa dha'ume. Kuni beeksisa. Beeksifni akkanumatti dhufa. Okay. Beeksisa biraarraa deebisuu hin deessini. Okay. Daqiiqaa akka ta'e isinii anshabaa hanga jeeqoo daddabaru waan ta'eef malee daqiiqaa sekondii takka haala isinii buusuu danda'a jechuudha. Viidiyoo feete mee haa ilaallu. Aga dhumaatti waa ilaallu. Viidiyoo reefuun tanaa san amma galaarii keenya keessaa seenuu qotta hallatumaan nafaana. Amma kun viidiyoo mucaa saniitiin mee haa ilaallu. Gartanii watermarkeetiin eessi jira. Maqaan nama mucaa kanaa eessi jira. Maqaan gisee isin TikTok irratti dhooftan isinii ba'uusan mee eessi jira. Agartu hin mul'ata. Maqaan mucaa sanii mul'ata. Mee asirratti ilaala. Kunoo viidiyoo qulqulluudha. Mee asirratti yoo isinitti argamu baate ifaa isinii kaasa. Maqaan mucaa sanii mul'ata amma viidiyoo qulqulluudha jechuudha. Viidiyoo qulqullaa'ee bu'ee jechuudha. Waan akka maqaa nama sanii maleedhaan kan bu'edha jechuudha. Maqaa nama sanii hin qabu jechuudha. Aappii viidiyoo baay'ee bareedaadha. Yoo barumsichi kun kan isin tole isin yaada garaagaraa anaaf kennitan akkasumatti like, share, subscribe godhuu hin dagatin. Aappiiwwan garaagaraa barumsa baay'ee isinitti tolu jee abdadhu isin qabadheetiin dhufa. Saniifuu haga barumsa biraatiin walitti deebinu. Like, share, subscribe godhuun irraan fatina. Subscribe kana beekta afaan keessaan hubattu. Subscribe godhuu hin dagatinaan isinin jaa hanga ammaatti waan na waliin turtaniif hedduu ulfaadhaadha. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa. Ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti hunduma keessaniifuu nagaa isiniif hawwina. Maqaa hordoftoota boonsaa tubiin hedduu ulfaadha. Galatooma fayyaa gaarii argadhaan isinin jaa. Nagaa keessanaaf jiraadhaadha. Yoo Rabbi jedhee viidiyoo biraatiin haga walitti deebinu. Halkan gaarii keessin biraayis guyyaadha. Guyyaa gaarii isinin jaa. Halkan isin biraayis halkan gaarii isinin jaa. Waan na waliin turtaniif hedduu ulfaadha. Horaa bulaa geebanaan isinin jaa. Nagaa keessanaaf jiraadha. Hedduun isin jaaladha. Ilmaan Oromoo hedduu takkaan isin jaaladha. Akka isinis na jaalatan abdii guddaan isinirraan qaba. Nagaatti.